Pireezidaantii Tiraamp waraana guddaa Iraan irratti banuuf murteesseera. Waraanni kun guutummaatti niwukileeraan deeggaramuu mala jechuun hedduun sodaa guddaa keessa jiru. Ashama akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Voice of Oromiyaa bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa dhaqqabu jenna. Dhimma waraanaa haala yeroo irratti xiyyeeffannee gabaasa tokko qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoon ammaa tun odeeffannoo barbaachiftu haala yeroo irratti xiyyeeffatteedha. Waraanni guyyoota 40 ga'e kan Iraan irratti banamee fi Ameerikaa fi Israa'el gaggeessaa jiran amma sadarkaa yaaddee isaarra gaheera. Pireezidaantii Tiraamp tibbana sa'aatii 48 erga kennanii booda amma garuu sa'aatiin sun dhumachuu irratti argama. Tiraamp ammoo guutummaatti galgala har'aa Iraan akka barbadeessan mirkaneessanii jiru. Dhimma kanaan wal qabatee sa'aatiin Tiraamp kenne erga xumuramee booda Tiraamp bakkoota akkamii haleeluu danda'a? Akkasumas ammoo maal irratti xiyyeeffata? Maaltu Iraan keessatti itti aanuu danda'a? Addatti ammoo buufanni niwukileeraa Iraan guddichi Busheer yoo haleelame maaltu addunyaa qunnamuuf jira? Iraan deebii akkamii kenniti? Bakkoota Tiraamp irratti xiyyeeffatan gurguddoon eessaa fi eessa kan jiru akka armaan gadiitti isin biraan geenya haga xumura sagantaa teenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan ammoo gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Akkasumas ammoo yuutuubii kanaaf haaroo kan taatan sabiskiraayib godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. Waraana Iraaniin wal qabatee waan haaroo haga ammaa jiru irratti xiyyeeffannaa. Haleellaan Pireezidaantii Tiraamp amma raawwachuuf jiran yookaan waraanni amma dhoosuuf jiran guddaan kun maal irratti xiyyeeffata? Maaliin immoo haleellaa raawwata? Waraanni kun balaa akkamii qaba? Akkasumas ammoo sana booda maaltu itti aanaa? Ameerikaan dhuguma niwukileerii fayyadamuu dandeessi waan jedhu bal'inaan ni ilaalla. Sodaa fi yaaddoo addunyaas bal'inaan ilaallaa jechuudha. Pireezidaantii Tiraamp waraana Iraan irratti gaggeessan kanaan wal qabatee Iraan waliin mari'achaa turanii. Iraan waliin erga mari'achaa turanii booda mariin Ameerikaa fi Iraan jidduutti gaggeeffamaa ture. Paakistaan jaarsa taatee akkasumas ammoo Turkii fi Ijiptii ofitti dabaltee gaggeeffamaa ture. Haa ta'u malee mariin Ameerikaa fi Iraan jidduutti gaggeeffamaa ture sun milkaa'uu hin dandeenye. Sababoota hedduudhaafis milkaa'uu dhabe. Jalqaba irratti waraanni kun eegalee guyyoota 40 irra jira. Waraanni kun guyyoota 40 keessatti baha jiddu galeessaa guutuu wal ga'ee jira. Baha jiddu galeessaa qofaa miti guutuu addunyaa waraanni kun wal ga'ee Itoophiyaan osoo hin hafin balaa jala jiran jechuudha. Fakkeenyaaf biyyoonni Arabaa guutuu waraana kana keessa jiru haleelamaa jiru. Sanbira dabree Iraan halkaniif guyyaa Ameerikaa fi Israa'eliin tumamaa jirti. Magaalaa Teheraan dabalatee magaalonni akka Qoonfaan barbadaa'uu irratti argaman. Sanbira dabree magaalaan Israa'el Teel Aviv, Haayifaa fi Kaanis tumamaa jiran. Guyyaa guyyaatti Israa'el waraana akka ammaa agartee hin beektu haleellaa cimaa jala jiru jechuudha. As jidduutti namoonni nagaa 4,000 caalan ajjeefamaniiru. Israa'el haleellaa Teheraan irratti gaggeessaa jirtu nama nagaatiif kan adda hin baastu uummata qulqulluu fixuu irratti argamti. Iraan ammoo gama isiitiin bakkoota haleeluu qabu jettee amantu hunda irratti xiyyeeffattee Haayifaa fi Teel Aviv dabalatee haleelaa jirti. Sanbira dabree biyyoonni akka UAE, Kuwait akkasumas ammoo Qatar balaa waraanaa guddaa jala jiran. Guyyaa guyyaan misaa'ila Iraan wajjin qormaata keessa jiranii jechuudha. Dabree ammoo Ameerikaan buufataaleen waraanaa isin baha jiddu galeessaatii qabdu hedduun isaa barbadaa'anii jiru. Waraanni kun amma jabaachuu fi sadarkaa hamaa irra ga'uu booda marii jalqabanii mariin san hin milkoofne. Marii kana akka hin milkoofne kan godhu marii Ameerikaatii fi Iraan inni jalqabaa Ameerikaan dhukaasni guyyaa 40 akka dhaabbatu barbaaddi. Kanaas propoozaala dhiyeessite. Ta'ullee garuu Iraan dhukaasa dhaabuu waan jedhamu amma booda abadan hin fudhadhu jetteetti sababii qabdi mas. Ameerikaan amma durallee waliigaltee dhukaasa dhaabuutiin waraana dhaabdee sana booda deebitee guyyaa 40 booda waraana gaafa Iraan irratti banaa turteetu ni jira. Israa'elis amala akkasii qabdi. Amma waliigalteen kun akka galma hin geenye mariin Ameerikaa fi Iraan akka galma hin geenye ka godhe tokko waliigaltee dhukaasa dhaabuu isa jedhamedha guyyaa 40. Ameerikaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu guyyaa 40 feeti. Iraan garuu waraanni amma eegale guutummaatti baha jiddu galeessaatti akka dhaabbatu feeti. San qofaa miti. Waraan ammaa kana Ameerikaa fi Israa'eltu eegale beenyaa akka Ameerikaan kaffaltu barbaaddi Iraan. Kana qofaa miti. Waraanni amma boodallee Iraan irratti akka hin banamne waliigalteen jiraachuu qabaadha. Kaayyoo guddoon ammatti Iraan qabdu. Kun waliigalteen kun akka galma hin geenye taasisee jira. Sanbira dabree wantoonni irra waliif hin galle Ameerikaa fi Iraan hedduutu jira jechuudha. Waliigalteen guyyootaaf mariin gaggeeffamaa ture fashaluu booda ture. Pireezidaantii Tiraamp saa 48 guyyaa dheengaddaa kennanii saa 48 keessatti Iraan dachiitti deebifna kan jedhani yookaan ammoo siviilaan infraastiraakchar kan jedhamu guutuu Iraan keessaa ni balleessinaa jechuun kan dhaadatan guyyaa lama dura ture pireezidaantii Tiraamp. Kana jechuun qaroomina Iraan waan jedhamu guutuu lafarraa balleessinaa jedhanii turan. Kun addunyaa guutuu yaaddeessaa ture, dhiphisaa ture. Amma garuu dhumarra ga'ee sa'aatiin sun dhumuu irratti argamti.
haga ammaa waraana guddaa jedhame keessumaa kan ammoo qaroomina Iraanni balleessina jee Tiraamp isaan hin banne banuudhaaf ammoo sa'aatiin geessee jirti jechuudha. Waraanni kun gaafa baname eessaaf eessa irratti xiyyeeffata akkasumas ammoo maaliin haleellaan kun Iraan irra gaggeeffama keessumaa guutummaatti siviiliyaan infraastiraakchara kan jedhamu kun maaliin guututti halkan kana qofatti akkamitti akka barbadaa'uu danda'u namoonni hedduun yaaddoon ilaalaa jiran. Fakkeenyaaf xiyyeeffannoon Tiraamp amma haleellaa isaa guddaan bakki inni irratti xiyyeeffatee haleellaa raawwachuuf jiru akkuma jenne qaroomina Iraan yookaan ammoo siviiliyaan infraastiraakchar kan jedhaman buufataalee humna ibsaa gurguddaa riqichaawwan Iraan qabdu guutuu san qofaami buufataalee bishaaniitiif karaalee gurguddoo Iraan qabdu guutuu balleessuudha. Kun kaayyoo guddaa uummanni Iraan deebi'ee akka hin kaaneef hin dhaabbanne godhuutii jechuudha. Karoora guddaa Tiraampiif Netanyaahoti amma waan kanarra xiyyeeffatee haleellaa raawwachuuf jira jechuu Tiraamp. Kun gaa guutummaatti qabeenya uummata tokkoo siviiliyaanii jechuun balleessuun biyya san guutuu duubatti yookaan gara durii biyya duriitti deebisuudha. Kan ammoo addunyaan mormaa jirti jechuudha. Tiraamp galgala kanarraa jalqabeeti kan Iraan dachi deebisuudhaaf dhaadatanii amma waan kana godhuudhaaf yookaan ammoo haleellaa kana buufataalee humna ibsaa, buufataalee bishaanii, karaawwan gurguddaa irra raawwachuudhaaf Tiraamp maal fayyadama? Boombii akkamii fayyadama? Yookaan ammoo meeshaa waraanaa akkamii fayyadama kan jiru yaaddoo guddaa addunyaa ta'ee jira jechuudha. Pireezidaantii Tiraamp waan niin godha jee duuba hin deebi'u. Uummanni Ameerikaa waraana kana mormaa jiran, didaa jiran. Garuu amma gaafii guddaan Tiraamp maaliin haleellaa kana raawwataadha? Maaliin galgala tokkotti Iraan duubatti deebisaa kan jirudha. Asitti namoonni hedduun yaaddoon isaan qaban tokko niwukilaaraan haleellaa raawwachuu sodaa qaban. Ameerikaan niwukilarii amma duraa fayyadamtee jirti. Ammallee Iraan irratti ni fayyadamti. Yaaddoon jedhu guutuu addunyaa dhiphisaa jira jechuudha. Dhimmi kun yaaddoo uumuu hordofe Ameerikaan niwukilarii fayyadamtee Iraan haleeltee Iraan balleessuu dandeessi sodaan jedhu guddachuu hordofe White House galgala irraa ibsa laateera. White House ibsa kenneen ammatti Waashingitan tasuma niwukilarii fayyadamuuf karoora hin qabdu jee jira. Kun odduu sobaatii jee jira. Maaltu yaaddoon kun akka ka'u godhe beektu? Pireezidaantii itti aanaan Ameerikaa J.D. Vance ibsa kennanii guyyaa har'aa meeshaalee haga ammaatti hin fayyadamne qabna. Iraan balleessuudhaaf, Iraan barbadeessuuf yeroo nutti hin fudhatu. Kanaaf galgaluma irraa qaroomina Iraan guutuu zeeroo goonee dachitti Iraan deebisuu dandeenyaa jaanii dubbatan. Kun jechi J.D. Vance kun addunyaa yaaddeessee jira jechuudha. Sababiin isaa sivilaayizeeshinii guutuu balleessuun guutummaatti Iraan daaraa godhuun halkan tokkotti meeshaawwan Ameerikaan fayyadamtuun hin danda'amu. Wanti waan san danda'u tokkichi niwukulariidha. Kanaaf ammoo meeshaa haga ammaa hin fayyadamin qabna jechuun J.D. Vance guutummaatti niwukularii fayyadamuu danda'a yaaddoo jedhu uume. Kanaaf ammoo White House karoorri akkasii hin jiru jechuun deebii laatee jira. Dhuguma ammoo Ameerikaan niwukulariin Iraan haleelti taanaan addunyaan qiyaamaa biraa keessa jirti jechuu sun qofa miti. Ammumayyuu osoo niwukularii fayyadamuu baatte Ameerikaan boombiiwwan gurguddaadhaan galgala kana dhuguma saniin dachi deebisuudhaaf ni dandeessi. Wanti kun ammoo ta'uudhaaf akka jiru Tiraamp akka ta'u hin fadhu garuu ni ta'a jee jira. Kanaaf ammoo galgala irraa qiyaamaa waraanaa addunyaa tanaatu dhalataa jechuudha. Kun balaa waraanaa isa hamaa ammalaa isa addunyaan jalaa hin kaanedha. Kadhaluuf jiru. Iraan keessatti maaltu ta'a? San booda kan jiru gaaffii guddaadha. Dhugaa dubbachuuf uummanni riqichaawwan gurguddaa buufataalee humna niwukularaa yookaan niwukular pilaantii biratti wal ga'ee jira. Uummanni Iraanii Iraan keessatti amma booda kan ta'uu danda'u guddaan dhumaatiidha. Haala amma Tiraamp ijoo kanaan uummata nagaa fixuu fi guutummaatti bu'uuraalee misoomaa Iraan balleessuudha. Uummanni garuu ni dhumna jee bu'uuraalee misoomaa isaa gubbaa dhaabbachaa jira. Galgala kana Iraan gama isiitiin dhimmicha irratti deebii kenniteen yoo dhugumaan Ameerikaan akka jettu kana haleellaa tokko akkasii bu'uuraalee misoomaa irratti raawwatte baha jiddu galeessaa guutuunis dachittiin deebisee jirti jechuu Iraan. Qiyaamaa biraati kun. Imaajin Kuwait, Qatar, UAE, Saudi kun hundi edana rafutti hin jiranii jechuu. Fakkeenyaaf sa'aatiiwwan dura Kuwait ibsa baaftee uummanni biyyattii tasuma akka gadi hin baane halkan edana yookaan borus mana akka hin baane akeekkachiiftee jirti. Sababiin isaa immoo Iraan irratti yookaan bu'uuraalee misoomaa yookaan civilization infrastructure isaa irratti haleellaa raawwannaan Iraan hogguusumaan baha jiddu galeessaa dachitti deebisettee jirti. Biyyoota Arabaa agartee Ameerikaa wajjin hariiroo qaban galgaluma kanaan eegalettee murteessitee jirti. San qofaa miti. Buufataalee waraanaa naannawicha kana jiran guutuun galgala irraa badan jette Iraanis gama isiitiin deebisaa cimaa kennuuf
Ameerikaatti dhaadachaa jirti jechuudha. Tiraamp guutummaatti dachittiin Iraan deebisa jira. Iraan ammoo baha jiddu galeessaan dachi deebisaa jetteetti. Kun waraana hamaa addunyaa irratti hin ta'in amma ta'uuf jirudha jechuudha. Addunyaan yaaddoo gurguddaa keessa jirti. Balaan kun ammoo hammaachuu isaati. Waraanni kun biyyoota akka Itoophiyaa diinagdeedhaan daaraa godha. Baha jiddu galeessaa dachi deebitee jennaan baha jiddu galeessaatiin Itoophiyaan dachi deebitii jechuudha. Amma karoorri Iraan guddaan dhuguma bu'uuraalee misoomaa edan haalee lamnaan buufataalee boba'aa guutuun baha jiddu galeessaa keessa jiran. Buufataalee humna niwukilaar pilaantii humna ibsaa guddaan kun anniisaa kun guutummaatti akka barbadaa'an murteessitee jirti jechuudha. Kun baha jiddu galeessaa edan irraa jalqabee dukkana deebisa. Boba'aa ammoo addunyaa irraa dhabamsiisa qiyaamaa biraatii jechuudha. Wanti garuu yaaddoo guddaa uume kana hunda caalaa amma niwukilaar pilaantii Iraan keessa jiru guddicha Busheeridha. Ameerikaan bakki isin haleeltu guddaan tokko ammatti buufata humna niwukilaraa Busheera isa jedhamudha kan Iraan keessatti argamu. Xiyyeeffannoo guddaa Ameerikaati kun haleelamnaan buufanni kun qarqara galaanaa irratti argama. Inni Busheer kun haleelamnaan carariin isaa qofti balaa hamaa geessisaa jechuudha. Yoo Ameerikaan dhugumaan buufata humna niwukilaraa Busheer irratti haleellaa raawwatte balaan raadiyoo aktiivii hamaan akka mudatu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsaa jira. Hoogganaa dhaabbata humna atoomikii idil addunyaa Raafaayel Gosii ibsa kennaniin haleellaan buufata Busheer irratti raawwatamu balaa raadiyoo aktiivii raadiyooloojikaal aksidant guddaa biyya Iraan qofa otoo hin taane baha jiddu galeessaa guutuutti fiduu akka danda'u akeekkachiisanii jiran. Kun guutummaatti tokko oowwii naannoo sanitti dabaluu naannoo sanitti ammoo uummanni dhumu wanti lafa sanarra jiru keessumaa biqiltuun osoo hin hafin balaa jala buuf deemtii jechuudha. Yoo dhugumaan Ameerikaan akka amma dhaadatu kan buufata humna niwukilaraa Busheer irratti haleellaa raawwatte. Haga ammaatti Busheer irratti haleellaan hin raawwatamne sababiin isaa Busheer haleelame jechuun tokko humna ibsaa Iraan guutuun achirra dhaabbata. Lammaffaa jireenya uummata Iraan Busheer irra dhaabbataa jechuudha. Reefu sa'aatiiwwan dura uummanni Iraan bakka sanitti wal ga'ee bakka tana dhumna jechaa jiranii kun qiyaamaa biraati. Iddoowwan biroo buufataalee akka Naataanz, Fordoo fi Isfaan kan buufata humna niwukilaraa Iraan kan gartee Iraan itti yuraaniyeemii gabbisaa turtee fi yuraaniyeemii % 60 itti gaheeraa jedhame amma duraa haleelame sun haleelameellee akka jedhametti yuraaniyeemiin bakka san yookaan boolla san keessaa guuramee ture. Ameerikaa fi Israa'el bakkuma wanni kun itti oomishame tumaa turanii kanaaf haga ammaatti raadiyoo aktiiviin hin uumamne akka hoogganaa dhaabbata humna atoomikii idil addunyaa jedhutti Naataanzis ta'ee Fordoo akkasumas Isfaan keessatti balaan haga ammaatti hin uumamne raadiyoo aktiivii. Amma garuu wanni yoo haleelame Busheer yoo haleelame akka jara sadeeniiti miti. Busheer guutummaatti hojiirra waan jiruuf isa bira dabaree humna ibsaa biyyattii Iraan waan ta'eef humni anniisaa guutuun achirraa waan ka'uuf balaan raadiyoo aktiivii baha jiddu galeessaa biyyoota Arabaa tokko osoo hambisin miidhuuf deema jechuudha. Kanaaf ammoo sodaa guddaatu jira. Ameerikaan ammoo karoora isii guddaan kana tokko haleeludha. Kaan bakka buufataalee bishaan gurguddaan irraa bahanidha jechuudha. Haga ammaatti wanti beekamuu fi jiru amma haga amma odduu tana qindeessinutti lolli Tiraamp karoorfatan kun hin dhoone. Lolli kun akka dha'u garuu hin fedhu jedhanii jiru garuu hin hafu jedhanii jiru. Tiraamp galgala irraa wayita ibsa kennanii lolichi gaa dhugaa dubbachuuf baay'ee addeessaadha. Keessuma waraanni kun gara wanni itti deemaa waan jiru gara waraana niwukilaraatti deemaa kan jiru yaaddoo guddaadha. Lammiin Itoophiyaa hoogganaa dhaabbata fayyaa addunyaa guyyaa 3 dura ibsa kennanii turanii sodaa qabna. Akka hoogganaa dhaabbata fayyaa addunyaatti nuti sodaa qabna. Kanaaf ammoo nuti qophaa'aa fi jirru waraana boombii xixiqqaa kana osoo hin taane waraana boombii niwukilaraati jee hoogganaa dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adaanom lammiin Itoophiyaa kan amma dhaabbata fayyaa addunyaa hoogganan. Namni suni ibsa isaanii keessatti sodaan isaanii guddaan Ameerikaas haa ta'u Israa'el tarii Iraan irratti niwukilarii fayyadamanii biyya san balleessanii kajuudha. Dhuguma as keessa waan tokko hubachuun baay'ee gaariidha. Amma Tiraamp dila kana akeekkachiisanii waraana guddaa banuuf jiran. Tiraamp jala dahatee Netanaahoon ammoo boombii niwukilaraa darbachuu danda'a jechuudha. Ministeerri muummee Israa'el. Dhiibbaa waraana kanaas isa godhaa ture. Israa'el akkuma beekamu guutuu Iraanota balleessuun raajaan qabdu. Israa'el tan Gaazaa balleessite, tan Libaanos balleessaa jirtu. Iraan balleessuun kaayyoo isii guddaadha. Sababii guddaa himattuu qabdi. Iraan baay'ee sodaatti Israa'el. Kanaaf amma waraana kana jala daattee osoo Ameerikaanuu niwukilaara hin darbatin Israa'el niwukilaara darbachuu dandeessi yaaddoo biraati. Gama biraatiin Waashingtan illee niwukilarii ifiif darbachuu dandeessi yaaddoo biraati. Eenyu yeroo tanatti niwukilarii akka darbatu ifatti ibsamu
sodaa guddaatu jira jechuudha. Uummata Iraaniif har'a halkan kun halkan ulfaataa ta'uu mala. IRGC yookaan humni waraanaa Iraan gama isaatiin homaa hin sodaannu ofirraa deebiifna jedhee dhaadachuu irratti argama. Dubbiin akka dhaadatan kanaa miti balaan isaa booddee hammaachuu danda'a dhugaa dubbachuuf rabbi nagaa buusinna jennee galgala kana waan ta'u amma sa'aatiiwwan booda waan ta'u ni ilaalla. Ammaaf kan jiru kana kan biraatti guyyaa hanga walitti deebinu yuutuubii kana sabiskiraayib godhaa yeroo gaarii.